Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota kee jirtu isinin jechaa nagaa alhamdulillah. Asumaanuu har'amee mistira wayiitiin isinii hima jechuudha. Mistira warra mana madaamii keessa jirtan ijoolleen kenname isiniifin hima sirriitti na dhageeffadhaan isinin jedha. Innis maal seetan yeroo baay'ee jechuudha. Waan isin hojii isin ajajje hundan hojjedha. Waan isin ajajju caalaayyuu anitti dabaleetiniin hojjedha. An hojii kiyya hin jaaladha, hojii kiyya hin kabajaa. Hojiif dhufuu kiyya ofin beeka hin hojjedha waan hunda waan isin na ajajje hundan hojjedha. Garuu immoo akka waan ani hojii inumaan hojjetiniititti akka waan bilaasha taa'ee maallaqa naa kafaltuutitti fakkeessitee lolti yeroo baay'ee fuulli isii natti jijjiiramaa. Maaliyyuu yoo hojjedhe waanuma kamiyyuu hojjedhe hagamuyyuu yoo hojjedhe hojii kiyyatti hin gammaddu jettan ijoolleen baay'een keessan dhugaadha sirriidha. Innis maal seetan mistira wayiitu jira jechuudha. Ijoolleen keenya waan kana sirriitti dhageeffadhaa. Innis maal seetanii isaan jechuudha. Jarri haga hojii hojjettan caalaa haga isaanii kabaja kennitantu isaan biratti gatii guddaa qabaa jechuudha. Hubadhaa mistirri jiru kana. Haga hojii hojjettan caalaa haga hojii dhiibdanii sirriitti hojjettan caalaa haga isaanii kabaja kennitantu haga isaan ankabaakabdantu haga isaan kunuunsitantu haga isaan kunuunsantu irra caalaa isaan biratti kabaja qaba gatii guddaa qaba jechuudha. Kanaaf innis kana yoo isinin jedhu jechuudha. Anummaan tun jechuudha gisee jalqaba biyyaa dhufu yoo keessummaa wayii dhufeetiniin jedhe hiriyoonni isii dhufaniitiin amma saaloonii yoo ta'aniitiin jedhan waan fidinaan jedhan shaayii buna waan ajajame fideetiniin dhaqee lafa kaayeetiniin biraa deebi'a jechuudha. Yeroo kana jechuudha isaanis keessummaan dhufanis isiin tunis waa dudubbatan jechuudha biraa achi deebi'e. Inni kunis maal seetanii yeroo baay'ee jechuudha hojiidhaaf dhufee nagaa uumaa jechuun assalaamu alaykum jechuun akka waan hojii kiyyan taaneetitti laala jechuudha. Akka waan hojii kiyyan taane kan dhufeef hojiidhaaf assalaamu alaykum jechuumaanuu keessummaa dhufan saniinuu akka waan hojii kiyyan taaneetitti akka waan nan galchine wayiititti bakka ilaala jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo kanammoo isaan maal itti fakkaata akka waan jibbaa isaanii yookaan kabaja isaanii dhabuu yookaan mana san keessatti warra bira jirtu sanii kabaja dhabuu akka nama kabaja qabne dhabee wayiititti silaalan jechuudha. Wallee isaan jechuudha haga hojii dhiibdanii hojjettan caalaa haga isaanitti fakkeessitantu isaan biratti gatii guddaa qaba. Fakkeessitan yoo jedhu bakka kolfitanii taphattanii keessi keessan hojiin dadhabdaniiyyuu hojii keessan ta'uu baatuyyuu yoo isaan sitti dubbatan dhaabattee isaan kabajaan malsii deebisuu fi fuulatti garagalteetiin deemaa itti haasa'uu osoo hin taane isaan afoo naamusaan dhaabatte waan isaan si gaafatan deebii yoo kenniteef gaafa san isaan biratti kabajas qabda dalagaas seeraan dalayda jechuudha. Akkasitti fakkaata isaan isinii galee. Kanaaf yeroo baay'ee jechuudha ammas madaamiin keessan isin yaamtee waan wayii maaf akkas ta'ee waan wayii badeetiin yoo jedhe yookaan waan wayii yoo isin gaafataa jirtu duwida itti garagaltanii lukaan deemaa deebiin deebisinaa. Yeroo kana sirriitti nama taasisan jechuudha. Ijoolleen keenya waan beekuu qabdan sirriitti nama taasisan. Yeroo ati duwida itti garagaltee duwida itti kennitee lukaan deemaa deebii deebisaa fi deemtu jechuudha. Akka nama dhagayiniititti irra deebi'anii si gaafatan. Kanaaf ijoolleen keenya isaan waa isin gaafatan haga waan san hubachiistanitti isaan afoo dhaabadhaati. Waan isin gaafatan san deebisaa fi deemaa malee deemaa deebii ittiin deebisinaa. Ammallee yoo isin waan wayii bade isiniin jette ergasiin isin biraa luka fuutee deemtee booda waa hin dubbatina of keessatti afaanuma keessaniinu qoonqama keessaniinu jechuudha. Isin afootti waan dubbattan dubbadhaa malee yoo isin luka isin biraa achi fuutee achi garagalte waa hin dubbatina. Isin eegalee kanatu yeroo baay'ee jechuudha amala isaanii isinitti jijjiira. Yeroo kana isaan haguma barbaadde odooti mana isaanii akka barbaaddetti humna kee fixattee hojjettee itti mul'atu kun. Garoon isaanii mul'atu kabaja ati isaanii kennituu fi kabaja isaanii kennuu dhabuutu isaan biratti mul'ata malee.
Innaa kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee ammas jechuudha madaan keessan isin yaamtee yookaan kifilitti isin yaamtee yookaan waan wayii yookaan kifilee isii keessatti waan siraan qulqullaa'ii wayii yoo argite isin yaamtee tanii jetti balbala bantanii seentanii yeroo isiin fuula keessa isin loltee yookaan dallantee isinitti dubbatte balbala darbitanii warri gabbaa balbala itti gad darbitanii cuftanii warri deemtan fa'anii jirtan. Inni kunis baay'ee saalfachiisaadha jechuudha. Maaliifi akka isin miidhamtan isin godha jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee akkuma barbaadde isin loltellee akkasitti balbala darbattanii bifa aariitiin haga dubbachuu dadhabdan san balbala saniin aarii keessan miira keessa jirtan sana isitti agarsiisuun hin barbaachisu jechuudha. Yeroo kanallee isaan isin taasifaa deeman. Kanaaf jechuudha yoo isin isaan kabajan isaanis isin kabajan jechuudha. Nama kabajamuuf nama kabajuun dirqama dursanii. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha. Ammas deebi'ee immoo waan wayii odoo hojii hojjetaa jirtan kottu hojii kana hojjedhu. Egaa yeroo kana geessite deemitii kana hojjedhu. Waan akkana hojjedhu jedhanii tartiibaan yeroo isaan isinitti lakkaayan jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo manaa baatus haa ta'u beekamaadha. Yeroo manaa baatu hojii kana hojjedhu isiniin jetti waan isin teessan itti fakkaataa yoo isin manaa baate jechuudha. Yeroo san isin maal gootan kanaan hojjetaa jira kana hunda akkamittiin hojjedha jettanii deebii itti hin deebisinaa. Inshaallah jedhaati callisaa. Hojjedhaayyuu hojjechuuyyuu baadhaa inshaallah jedhaa jechi inshaallah jedhu isinaa baratu. Gaafa san jechuudha hojjechuus yoo baatte akkas hunda si miidhan jechuudha. Maa hojjechuu diddeefis hin caqacaqan garuu jalqaba caqacaqee yoo jammarte